السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبني دفنة تجري جودا فيديو أراتنا خيست مؤمنين كبدي سنين في توفتالي لما تان سبسكرايبر خيني دبلو داف نورباتي سنجي جودا خانا قو فهمتي لما فيديو خناترتي توفتا إسيس دفا يقينمو تانين أكا بونسي دي كبدي سنين في تان أكان سبسكرايبر خيسن أكان دبلتون كبدي سنين في جودا خاوجين توتا هردفتو خيني خانا أنقدو فيديو خناتي نوجني ترى السنين جا فيديو خناف لايك خنا ماتي يون تهينا فمو channel خناف فيديو ون channel خيسن قدسو اسم برباجسن أكنا إرا أركتا وانتي سبسكرايب قدا اسنين جنة أكسما يادا في غافي وقباتن خرا كومنتيتين خوتا اسنين ججا غرا فيديو خنا تاسين هايقا خبجمتو تورتفتو تخين ديبني دفنة تجيري جودا أصو فيديو تينيتي سنين درغرو ورا موبايلي فجدمو بيجودا فيديو تقوتا نداوني ولتي هديبنو هايقا خبجمتوتا هردفتوتا erga akkanatti Google Chrome seenne booda jechuudha. Asumaan YouTube seenna. Erga YouTube akkanatti seenne booda asumaan bakka tuqaa sadii tana gara harka mirgaa gama gubbaa kana tuqina. Ergasii immoo asumaan akkuma agartan desktop site kajoo kana click goona. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Haala kanaan isinii fida. Ammaan booda akkanani kompiitarratti laalee fayyadamuun isinis laaltanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gama kaanittaa dabarru. Deebinee dhufneeti jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo tana keessatti akkuma jalqaba irratti isiniin jechuuf yaaletti jechuudha. Tooftaalee lama tan subscribera channel keenya dabaluudhaaf akka nu barbaachistu akkasuma immoo akka boonasii yookiin ammoo tooftaa dabalataa jechuudha. Gama dhumaa viidiyoo tanaa irratti isin garsiisa jechuudha. Kanaaf isa jalqabaati irraa haa kaanu. Isin jalqabaa jechuudha. Akkamitti subscriber keenya guddifna yoo jettan hawaasni akka subscribe isin godhu afeeruudha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana akkamitti goonaa yoo jettan daawwattoota keessan sababa isaan subscribe isin godhuu qabaniif akkasumas kaayyoo channel keessanii dabalatee jechuudha. Kaayyoo viidiyoo kanaallee itti himuun akka maamila keessan ta'an afeeruu qabdan jechuudha. Daawwattoota yookiin ammoo vieweroota channel keessanii jechuudha. Kana akkamitti goonaa yoo jettan ammoo fakkeenyaaf kabajamtoota hordoftoota channel keenyaa viidiyoon kun namoota wantoota akkanaa argachuu barachuu akkasuma ta'uu barbaadaniif qophaa'ee waan ta'eef viidiyoowwan akkanaa barbaachisoo argachuudhaaf channel kana subscribe gochuun maatii taha jechuu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma kaayyoo channel keessanii akkaataan itti beeksistan yookiin ammoo akkana jechuudhaan beeksisuu dandeessan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya channel kana irratti viidiyoowwan akkanaa kan faayidaa akkanaa irraa argattan waan isiniif gadhiifnuuf channel kanaaf maamila ta'uun subscribe godhaa. Viidiyoowwan keenya gara fuulduraatis akka isin bira gahaniif jettanii kaayyoo channel keessanii itti himtanii subscriber hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Kana qofaa miti gaa namoota duraanuu subscribe isin godhuuf niyyaa qaban yookiin immoo fedhii qaban kan osoo viidiyoo keessan daawwatanii viidiyoon keessan itti tolte jechuudha. Subscribe godhuu irraanfatan jiraachuu malu jechuudha. Hunda isaaniitu afeeruu qabdan jechaa. Kanaafuu tooftaan jalqabaa maal isin jetti viidiyoo daleetan hunda irratti subscribe akka isin godhan hawaasa yookiin ammoo vieweroota yookiin ammoo maamiltoota keessan afeeruu qabdan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya isin lammaffaadhaa ammoo tooftaa ajaa'ibaati. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Browser biraatiin seenee isin garsiisa. Akkuma agartan asirratti emailii biraatiin akkasuma browser biraatiin viidiyoo kiyya seenee isin garsiisu jira jechuudha. Kanaaf akkuma agartan viidiyoo ol baafnee yookiin ammoo upload goonee jechuudha. Namoonni garagaraa koomentiiwwan hin barbaachisne akkasuma akkuma agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf isii tana laala akkuma agartan gama jalaa kanarratti viidiyoo watermark jedhaniin isiitu wanni as dhufteef jechuudha. Yeroo isii tanarra xiyyaa keenya geessine subscribe kajettu tanaas baha jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan asiin hawaasni subscribe akka isin godhaniif affeeruudha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanammoo akkamitti goonaa yoo jettan asumaan erga YouTube studio akkanatti seenne booda jechuudha. Customization bakka jettu tana click goona. Ergasii ammoo branding kajoo kana click goona. Ergasii immoo jala kanarratti gabbuune jechuudha. Akkuma agartan video watermark jettii jechuudha. Kanaaf asirratti akkuma agartan footoo tiyyatanii reefu isin garsiisee jala kanarra jirti jechuudha. Kanaaf isii kana ol baasuu yoo barbaadan jechuudha. Asumaan change bakkeetu tana click gootanii. Kanaaf asumaan footoo click gootanii jechuudha. Irratti jijjiirachuu dandeessan jechuudha haala kanaanii. Kanaaf danjataniini
irratti ol baafachuu dandeessa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma ijaan agartan kanatti jechuudha. Kanaaf erga akkana gootanii jechuudha asumaan publish jettanii jechuudha. Akkuma agartan changes published jettee jechuudha. Kanaaf ammaan booda viidiyoo watermarkii irra kaayyanne jechuudha. Kana jechuun akkumaan jalqaba irratti isiniif tuquuf yaalite jechuudha. Viidiyoo keessan namni gizee ilaalu asirra yoo dhufe jechuudha. Akkuma agartan subscribe batanii tana as bahaaf jechuudha. Kanaaf asumaan salphaadhaan subscribe isin godhuu danda'anii maamiltoonni keessan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Tooftaan lamada isii tana fakkaate jechuudha. Gara tooftaa sadaffaatii fi isii boonasii akkasuma isii akkaan barbaachistutti yoo dhufne jechuudha. Viidiyoo hawaasni jaalatu post godhuu qabdan jechuudha. Yookiin immoo upload godhuu qabdanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni faayidaa guddaa qaba jechuudha subscriber hedduu argachuudhaaf jechuudha. Akkamitti yoo jettan viidiyoo daawwattoonni jaalatee akkasuma isaan hawwattee isaanillee akka subscribe isin godhaniif isaan kakaaftu ta'uu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo viidiyoo tokko daawwatee viidiyoon san itti tole akkasumas isaallee fayyadee jechuudha. Kaka'umsaa fi fedhii mataa isaatiin subscribe isin godha jechuudha. Maaliif yoo jettan viidiyoon keessan kan faayidaa qabuu fi akkasuma isaanillee barbaachisu waan ta'eef viidiyoowwan akkana isin kanaan dura hojjettanii fi kan ammaan boodaallee akka isaan dabruu hin fedhan jechuudha. Kanaaf jaalalaa fi fedhii mataa ofiitiin subscribe isin godha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf akka namoonni kaka'umsaa fi fedhii mataa ofiitiin subscribe isin godhaniif viidiyoo qulqulluu ergaa guutuu dabarsitu akkasuma hawaasa fayyadu hojjechuu qabdan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Tooftaalee sadeen kana fayyadamnaan subscriber yeroo gabaabaa keessatti hamma isin barbaadan argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya kan irraatillee tooftaalee sadeen kana kan subscriber keessan ittiin guddiftan kan hanga ammaatti daawwatan ture jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana akka irraa fayyadamtan abdii qabna waan ta'eef viidiyoowwan akkanaa hedduutu as deema waan ta'eef chaanala kanarraan fagaatinaa isin jecha viidiyoo biraa barbaachisuu fi faayidaa guddoo isiniif qabdu tabiraatiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.